oduu addaa qabannee jirra. Oduu kana kan isin biraan geenyu Aljaziiraa irraa bilbila suuraa irratti argitan kana. Bilbila isin argitan kun waggaa 2 booda garaa namaa keessaa baafame jedha gabaasni Aljaziiraa. Masritti bilbilli harka namicha tokko liqimsee waggaa 2 booda garaa isaa keessaa baafame jedha Aljaziiraan. Dhukkubsataan tokko yeroo dheeraaf dhibee garaachaatu na rakkisa jedha gara hospitaalichaatti dhufeeti. Qorannoo yeroo gaggeeffamuufiif garuu qaama addaa wayii garaa isaa keessa akka jiru ogeeyyiin hubatu. Boodarra waggaa 2 dura bilbila harkaa inni liqimsee taa'ee argama. Garaan yaala hospitaala Yuunivarsiitii Al-Azhar kan Dr. Ibrahim Shaalaan hoogganamu kun mala yaalaa baratamaa hin taaneen indooskooppii gubbaa fayyadamuun baqaqsanii hodhuun osoo hin barbaachisin yaalii isaa milkaa'inaan raawwachuu gabaasichi ibseera. Namichi haala kamiin bilbila kana akka liqimsuu danda'e irratti gabaasichi homaa hin jenne. Maddi keenya Aljaziiraa waabeffanneedha.